السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota hooka minagee alhamdulillah nagee hooti. Tanaan dura viidiyoo takka isiniif qopheesseen ture haala zoom itti banattan isinitti agarsiiseen ture jechuudha. Har'a ammoo haala eega zoom banattaniin booda piroofaayila irra galfattan akkasuma maqaa keessan itti barreeffattan isinitti agarsiisa. Sirriitti na hordofaa. Osoo hora fiigichaa achiin dabarreen duratti yuutuub koo sabskiraayib laayik godhaa. Yoo viidiyoon isinitti tole sheer godhaa. Amma karaa zoom deemnaa. Zoom irra gadhoyna. Eega zoom irra gadhoyne haala kanaan dhufa jechuudha. Jala kanarra gisee jala kana jechuudha. Waa afurtu jira. Meetingiin dechaat haja'u jira. Meetingis haja'u jira. Connectis haja'u jira. Dhumarra jechuudha. Sitiingis haja'u jira. Fakkiin sitiingii irra jirtu jechuudha. Isin mul'ata. Amma irratti hin gadhaame. Kanaan booda eegaan irra gaddee haala kanaan naaf dhufa. Maqaa kiyyaa fi piroofaayilaa isin mul'ata. Isin ammoo waan piroofaayilaa irraa hin qabneef bakki piroofaayilii kun duwwaa isinitti agarsiisa. Ammas bakka maqaa kanatti maqaan keessa waan irra hin jirreef duwwaa isinitti mul'ata jechuudha. Garuu bakka maqaa sanii gaditti googil bakka mul'atu kun akkanumatti mul'ata jechuudha. Akkaawuntii googil. Waan inni akkaawuntii googiliin banadhe isinillee akkasuma waan googiliin banatan yoo feesbuukaan banattes akkanumatti akkaawuntii isin banatanii jala kanarraa akkasuma jirti. Kanaaf fuula duratti ammoo qastii takka jira. Qastiin tun amma isin birallee akkasuma jirti jechuudha. Kanumatti isiniif dhufti. Maqaadhaa fi yoo piroofaayila taate malee qastii kanarra akkana gadhooytanii. Kanaan booda kun haala kanaan dhufa. Amma bakka piroofaayilaa kanaan gaditti akkaawuntii jechuudha. Isin zuumiin banattaniitu isin mul'ata. Isinis akkasuma jechuudha. Anillee nama kaniin zuumiin banadhe jechuudha. Kanaa gaditti maqaa kiyya guutuu jira. Dispilaayi neemii fuula duratti jechuudha. Bakka maqaa kiyyaa kanaan fuula duratti ammallee qastii takka jira. Qastii akkana qastii kanarratti isin waan maqaa irra hin qabneef bakka maqaa kanatti jechuudha duwwaa jira. Garuu qastiin ni jirti jechuudha. Qastii kanarratti gadhooytan. Kanaan booda akkanatti dhufa jechuudha. First name, last name maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii itti guutan jechuudha. Itti barreessitanii. Kana jalatti jechuudha amma ani naaf hin fidu hidhaa jirti xiqqoo zoomti hidhaa jirti. Kana jalatti nama tokko tokkoof asitti jechuudha. Maqaa keessan kanaa fi maqaa keessan kana eegatti barreessitaniin gaditti bakka maqaa keessan guutuu jechuudha. Maqaa keetii fi abbaa keetii itti barreessitu jala kanatti dhufa jechuudha. Kanaa gaditti jechuudha. Nama tokko tokkoof ani ammoo naaf hin dhufne. Kanaan booda seefii gubbaa kanarra jira. Yoo maqaa keessan first name fi last name kanarra guuttanii ammoo achirratti zoom irratti gizee ilaaltan achirra maqaan keessan seef tahuu dide asirra seef isiniif tahuu dide jala kanatti jira nama tokko tokkoof akkasitti dhufa jechuudha. Jala kanatti gama last name gadi kanatti jechuudha. Maqaa keessan guutuu bakka sana akkasitti gadhuuxanii qastee jira. Qastee sana akkasitti gadhuuxaniiti sanirratti maqaa kee abaluu jettee itti guutta jechuudha. Kanallee kan akkanuma dhiifteeti jala kanarratti barreeffama sadeeffaa jechuudha. Barreeffama sadeeffaa sanirratti maqaa kee guutta. Egaa maqaa kee achirra guutte booda seef sii ta'a jechuudha. Nama haala kanaan yoo irratti seef isiniif ta'uu dide jechuudha. Saniin booda seefiin gubbaa kana jira akkanuma seefii kanarra dhooytan jechuudha. Kanaan booda maqaan keessan seef isinii tahee jira jechuudha. Akkuma maqaa kiyyaa kanatti amma piroofaayila irra galchuudhaaf bakka as deebitanii bakkuma piroofaayilaa kana dura qastii xiqqoo takkaa jira. Ani immoo qastiin naaf hin dhuftu hidhaa jira jechuudha. Kun hidhaa jira kiyya kuni. Qastii xiqqoo san bakka kana jirti akkasitti gadhooytanii saniin booda jechuudha. Chuus footoo irratti dha'uu barbaadamoo teek footoo irratti dha'uu barbaadamoo chuus footoo siin ja'a. Chuus footoo irratti dhooytaa kanaan booda galarii keessa si galcha. Akkuma feesbuukaa gizee piroofaayila irraa jijjiirrattan akkuma iimoodha jechuudha. Akkasumatti isiniif fida jechuudha. Haaluma saniin irraa jijjiirrattanii isinin dhibu gizee bakka kana qastii xiqqoo bakka amma isinitti mul'atu piroofaayilii kiyya isinii mul'atu kanatti qastii xiqqoo takkaa jira. Qastii sanirratti eega gadhooytaniin booda isin amma piroofaayila isinitti fidu jechuudha. Amma akka kiyya mul'atu kanatti keessan bakka kanatti duwwaadha jechuudha. Kanaaf qastiin ni jirti immoo qastii sanirra eega dhooytan booda galarii keessa qabu barreeffama isinitti dhufu lameen keessaa teek footoo dhiiftanii chips footoo sanirra dhooytanii saniin booda galarii keessa isin galchaa saniin booda waan irratti hidhachuu barbaadan gadhuuxanii seef godhattan jechuudha. Akkuma iimoo irratti piroofaayila amma jijjiirrattan akkasuma jechuudha. Kanaan booda piroofaayila illee irra galfattanii maqaa keessanillee itti barreeffattanii haala kanaanii maqaa fi piroofaayila illee irra guuttachuu dandeenya jechuudha.
Nagayaan jiraadha hanga viidiyoo dhuftu walitti dachaanu.